Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu galgala kana qabannee dhufne oduu keenya wajjin turtii gaarii kan oduu kan isin dhageessistu Leeymani. Akkuma beekamu mootummaan abbaa irree biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti Oromoo taatee jiraachuudhaaf Oromoo taatee deemuudhaaf sabboonummaa kee leellisuudhaaf yakkamaa akka taatetti si laakkawa. Laakkawuu qofaa miti si hidhee si gidiruudhaan si ajjeesuudhaan kan beekame yoo ta'u haaluma kana wal qabatee weellisaa keenya kabajamaaf jaalatamaa weellisaa qofaa miti rasaasa qabsoo kan ta'e aartisti Haacaaluu Hundeessaa mootummaa abbaa irree Abiyyi Ahmed ajjeesuudhaan hayyoota Oromootu ajjeesee jechuudhaan maqaa kabajamaaf jaalatamaa paartii Oromoo qabsoo Oromoo irratti afaan keenya baranne abaa'oo shanetu Haacaaluu ajjeese jechuudhaan paartii jaalatamaaf kabajamaa maqaa yakkuun dhugaa aartisti Haacaaluu dhoksuudhaan sabboontota gameeyyii fi hayyoota Oromoo qabsaa'ota gaggameeyyii xiinxallaa siyaasaatiif daayireektara OMN kan ture jaalatamaaf kabajamaa abbaa qeerroo Jawaar Mohammadii dabalatee hayyoota Oromoo hedduu akka Baqqalaa Garbaa fi kan sagaleen isaa rasaasa kan halala nama hawatu guyyoo waariyootiif akkasuma hedduu isaanii yeroo ammaa mana hidhaa keessatti argaman. Kana qofaa miti sabboontotaa fi falmattoonni mirga namummaa isaanii biyya ofii falmachuu malee kan guyyaa takka yakka hin hojjanne dhugaa ofiitiif kufanii cabanii ka'uu malee kan guyyaa tokko nama takka irratti yakka hin hojjanne qeerroo dhaloota qubee kan ta'an waraana Abiyyi Ahmediitiin kan wareegamanis lakkoofsaan kan hin beekamneef kan mana hidhaa jiran kumaatamaa oliidhaan ilmaan Oromoo kumaatamaan mana hidhaatitti dararaa hayyoota Oromootiin waliigalteedhaan kan lakkaa'amee hin fixne yeroo ammaa mana hidhaa keessa jiran isaan keessaa sabboontotaa fi falmattoota jajjaboo kan yakka takka hin qabne kan sabboonummaa isaaniitiif gahee eenyummaa isaanii irratti shoora guddaa taphachuudhaan dhaloota qubee seenaa gaarii barsiisuudhaan beekaman jaalatamaaf kabajamtoota Reduwanif Yusuf irrattillee hidhaan akka raawwatame hundi keenya ni beekna. Reduwanif Yusuf guyyaa har'aa mirga wabiittiin gadi dhiifamanii jiran. Haaluma kana wal qabatee hidhamtoota mana hidhaa jiran keessaa adde Caaltuunis akka yeroo itti aanu mirga wabiittiin baatu dubbatamee jira. Haa ta'u malee isheen haa dubbatamu malee mana dura itti hidhamte keessaa baatee eessa akka geeffamte garuu hin beekamu. Yoom akka baatu immoo hordofne jala buunee isin dhageessifna. Haaluma kana wal qabatee mootummaan abbaa irree biyya keessatti maqaa amantaatiin uummata walitti buusuudhaaf gaheen inni taphataa jiru xiqqoo miti. Yoomiyyuu taanaan Oromoon amantaan kutaan lagaan akka walitti hin buune gamanumaan dhaamsa qabnu dabarsana. Haaluma kanaan wal qabatee qeerroon biyya keessaa guyyaa har'aa xalayaa nuu erganii jiran tokko akkas jechuudhaan nuuf ergani. Ashamaa harka fuunee nageenyi teenya isin haa geetu Oromoo biyya alaa jirtaniif wanni isiniin jennee inni guddaan isinitti dhaamannu mootummaa abbaa irree kan nu fixaa jiru kan sanyii duguugaa nurratti raawwataa jiru kana hiriira biyya alaatitti gootan amma boodatti wanti isin Abiyyi Ahmedii irratti jettaniitiin hiriira nuuf gootan mootummaan kun mootummaa nama nyaataa sammuu isaatiif sodaannee jirra. Mootummaa dhaloota lafaa dhufaa jiru rasaasaan ajjeesutti jiru. Dhaloota lafaa dhufu ibiddaan gubaa jiru kun mataa isaatiif sodaannee jira. Mootummaan kun yoo mootummoonni biyya addunyaa bira nu gahee akka sammuu isaa nu qoratamu ummata Oromoo bira nu gahee jedhanii jiranii dhaamsa qeerroo biyya irraa nu gaheellees isiniin kennee jira. Dhugaadha mootummaan kun sammuun isaa akka qoratamu namni kamiyyuu hawwii qabna. Mootummaan kun mataan isaa nagaa hin jiru waan hojjetuuf waan dubbatuuf wanna takka hin beeku akkuma lafaa ol ka'etti jumlaadhaan ilmaan Oromoo fixuudhaan yakkaan gocha tokko malee badii tokko malee maqaa kumaatama ilmaan Oromoo irratti baasee ilmaan Oromoo kan dararaa kan reebaa jiru yoo ta'u mootummaa kana akka yeroo gabaabaatti nurraa ka'u addunyaan nu beeku qabdi. Haaluma kanaan wal qabatee guyyaa kaleessaa obbo Baqqalaa Garbaa irratti fi akkasuma Shamsuddin Xahaa fi hayyoota beekamoo fi
qaalii hedduun isaanii beellama irraa beellamatti dabarsuudhaan sababa tokko malee yakka ofii isaatii hojjete ilmaan Oromooti irra deebise yakkamaan isinii isintu yakka kana hojjete ammallee hin geenne jechuudhaan guyyaa isaanii torbaan irra torbaanitti beellama isaanii osoo dabarsu mana hidhaa ji'a akka eegsise hundi keenya ni beekna. Kana beekuu irraa kan ka'e ammoo nuti dhala ilma namaatiif kaanii haa falmannu kaanii galmaan haa geennu nuti wajjin jira isaanis nu malee eenyu qaban jenna. Oduu isaati biraatiin angolitti deebinu turtii gaarii gamanumaan isin beeksisna.